Mee namni akka koo jira dafqa koo waggaa afurii dhabee jiraachaa jira. Amma of ajjeesee yoon boqadhe maal tahaa? Ilma namaa hin amaninaa wallaahi birrii koos dhabee yeroo koos fixee. Harka fuudhee akkam jirtan jaalatamtoota hordoftoota kabajamtoota keenya. Baga nagaa fayyaa taatan ani akkan argitan nagaa fayyaa kooti galata waaqayyoof galanni haa ta'u isiniin jecha. Egaa barreeffama kanarraa waa xiqqoo dubbachuun barbaada. Barreeffamni kunillee fuula TikTokii irratti kan maxxanfamedha. Fuula TikTokii irratti kan maxxanfame barreeffamni kun obboleettii keenya tokkotu maallaqa ishii waggaa afurii dhabee yeroo ishiis gubdee garuu nama itti ergitee adda baastee hin dubbanne nama hin amaninaa jette malee. Tarii nama baay'ee jaalatu tokko ta'uu danda'a. Wanti irraa beekamu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Ishiin garuu nama hin amaninaa jette. Maaliifii nama jaalattan tokko hin amaninaa jechuu ishiiti. Fakkeenyaaf warra ofiitillee haa ta'u maallaqni hin bada karaa maallaqaatiin eenyuma amanuu akka hin qabne jechuudha. Akkasumas abbaa manaa yoo ta'e hanga tokko ittiin hojjetullee maallaqni baduun isaa hin oolu. Akkasumas immoo dogongoruu hin oolu namni tokko jechuudha. Gaafa maallaqni harka gahe wantoota hedduutu itti mul'ata. Bashannanuutu itti mul'ata. Uffata namni uffatu uffachuutu itti mul'ata. Wantoota hedduutu isatti mul'ata jechuudha. Kanaafuu maal gochuutu nurra jiraata warri jettan yookaan immoo warri erga kun isinirra ga'een booda of ajjeestee lubbuu keellee dhabdee jireenya keellee dhabdee waa baay'ee of dhoowwita jechuudha. Obboleettii keenya gorsa asirratti warroota akkasii yookaan warroota itti jiruuf jechuudha. Amma xiqqoo ishii qabadhee isinii dhufe maallaqa namatu fida malee maallaqni nama hin fidu. Namatu maallaqa hojjetee fida malee maallaqni yoomiyyuu nama hin hojjetu. Namni waan hundarra caala. Namni maallaqa sin caalaa, qabeenya sin caalaa. Qabeenya addunyaa kana keessaa inni tokkoffaan nama jechuudha. Waan ardii kanarra jiru keessaa tokko qabeenya biyya lafaa kana keessaa inni tokko ilma namaadha jechuudha. Ilmi namaa waan widdiidha jechuudha. Garmalee qaaliidha ilmi namaa. Lubbuun takka baatu immoo hin deebitu warroota waan akkanaa yaaddaniifan isiniin jedha jechuudha. Yeroo tokko aariin nama gooti. Yeroo koo fixee akkamiin godhaa? Wantoota garaagaraa akkamittiin galaa? Kun namatti dhagahamuu ni mala garuu lubbuu ofiit irratti waan hin taane fudhachuun baay'ee nama gaddisiisa. Boruufis immoo ulfaatadha jechuudha. Kanaafuu warroonni maallaqni isin jalaa bade yookaan immoo waan tokko erga balleessitaniin booda osoon of ajjeese yookaan of ajjeesa jennee ofirratti murteessuun gaarii miti jechuudha. Namni tokko gaafa hojjetu argachuu qofaafii miti dhabuudhaafis naggaadee tokko yookaan daldalaa tokko gaafa fudhannee daldalaa suni in daldala. Argachuuf daldalaa in argatasi gaafa argate san immoo ni gammada jechuudha. Gammada gaafa kasaare sanoo kasaaree kufee ufan ajjeesa yookaan duubatti deebi'ee harka maratee taa'u hin qabu jechuudha. Har'a yoo kufan boru hin ka'u jechuudha. Har'a ati maallaqa waggaa afurii kan dhabde sun jechuudha. Deebitee ammas hojjetattee of taatee ofii keetii hojjetattee of jijjiiruu hin dandeessa salphumatti jechuudha. Maallaqa waggaa afurii si jalaa bade kana caalaa hojjetattee of jijjiiruu nama ta'uu nuufi shamarran biyya Arabaa jiraniif fakkeenya guddaa nama nuuf ta'uu dandeessudha. Yoo akka kootitti jechuudha. Maaliifii rakkoon tokko gaafa sitti dhufu si barsiisa. Rakkoon gaafa namatti dhufu nama barsiisa. Kanaafuu rakkoon hin jibbamuu jechuudha. Osoo rakkoon jiraachuu baate namni jireenya isaa keessatti homaa hin baratu jechuudha. Kanaaf maallaqa dhabuu jechuun ati addunyaa kanarraa waan si dhabsiisu tokko hin jiru. Sirii itti fuftee jireenya nama maallaqa si jalaa nyaate yookaan si jalaa balleesse san caala jiraachuu yaaduu qabda jechuudha. Sii galee
jireenya namni tokko gaafa si miidhe nama saniif jecha maaliif of ajjeestaati? Namni si miidheera erga miidhame erga nyaattame namaan erga namni dhugaan hin jirre nama dhugaa argachuu hin dandeenye of ajjeesuun qaba yoo jennee ofirratti murteessine murtoon akkanaa kun hin barbaachisu jechuudha. Nama san caallee argamuu qabna. Hamma maaliif waggaa 10 biyya ormaa kana keessa teessee daqqaqee hin dhabne? Yeroon kee haa dhumatu. Guyyaa rabbiin kee si gargaaretti yeroon kee yeruma keeti jechuudha. Waan barbaadde san inuma argatta. Kanaafuu qabeenyi kee inni waggaa 4 dura hojjetatte waan rabbii yookaan si hin heeyyamneef yoo rabbii sirraa yoo fudhate hin danda'an jechuudha. Wanni tokko gaafa nama tasaaka'uu didu akka waan san lammata deebinee hin arganneetitti yaaduun barbaachisaa miti jechuudha. Hin arganna. Waan har'a dhabne tokko waan har'a hojjetannee dhabne tokko yoo dhabne rakkoo miti jechuudha. Amma yeroo ammaa kana keessatti fakkeenyaaf mana magaalaa keessaa diigamaa jiru yoo argitan tahee obboleewwan keenya ka waggaa 10 waggaa 15 waggaa 5 namni waggaa 5 taa'ee mana san ijaaru hin jiru jechuudha. Magaalaa san keessatti magaalaa Adaamaa keessatti jechuudha. Waggaa 10 obboleewwan keenya taa'anii umurii isaaniitti fixanii waan meeqa godhanii bareechanii mana akkas jiru san ijaaranii ka'anii gaafa jalaa diigamu. Isaan warra akkasii sunu abdii hin kutanne dhiisii kee kan nama nyaate miti naman amanii naayee jettee maxxansite. Nama nyaate miti abbicha nyaate sanii inni itti gaafatama jechuudha guyyaa wahii. Rabbi immoo akka namaatii miti hin muddamu. Kanaafuu waan akkasii san ofirratti hin murteessina. Meeqatu qabeenya isaa dhabee jedha laalaa isin qofaa miti. Kan waggaa 8 dafqa ofii dhabee jira. Kan waggaa 17 biyya namaa kana keessa taa'ee yeroo jaalalleen ishii barattuu taate dubbadheen jira viidiyoo darbe keessatti. Jaalalleen ishee barataa ta'e ishiinis barattuu taate isheen barumsa ishii dhiiste kara biyya Arabaa dhuftee isa barsiiste. Ofii ishiitii barumsa keessaa baatee waggaa 17 itti xaartee barsiistee guddistee hojii mootummaa qabsiistee gaafa kaanitti inni deemee irratti fuudhe. Kee xiqqoodha. Umurii waggaa 4 erga dhufte waggaa 4 erga ta'e waggaa 4 teessee waan si jalaa bade san hojjetachuu ni dandeessa. Kanaaf jettee lubbuu kee irratti aarsaa tokkoyyuu hin fudhatin obboleettii koo jechuun barbaada jechuudha. Obboleewwan koo aartanii wantoota garaagaraa keessa hin galina. Aartanii wantoota hin taane murteessinaa sammuu keessanitti jechuudha. Maaliif jennaan lubbuun akkuma har'a jireenya jiru boru immoo hin deemnu amma deemnu sanitti waan gaarii obsa qabaachuu qabaanna. Addunyaan tun kan itti obsa baratanidha malee kan itti kufaa ka'anidha. Sinii galee yeruma tokko gaafa milkaa'anii milkaa'inni sunis immoo yoo nama harkaa gadi deebi'u yookaan qabeenya godhatte gaafa si jalaa kufu gadduun waaqa ofii gaddisiisuun hin barbaachisu jechuudha. Yaa Rabbi situ naaf kennee situ irraa fudhate galata kee jechuu qabna jechuudha. Akkasumas immoo kan biyya namaa kana akka dhufnee hojjetannu kan nu godhe waaqa miti. Waaqa keenya yeroo hunda galateeffachaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedha akka kootiitti ammallee yoo nu jalaa badees yaa Rabbi galata kee anatu karaa hin taane irra jira na sirreessuudhaaf ta'uun oolu kan qabeenyi koo bade kuni. Kanaafuu har'aan booda waggaa 4 kana dura nama xaaraa ture amma immoo ofii kootii hojjetachuun qaba jedhamee akkasitti kutannoodhaan hojjechuu qabu jechuudha. Koomentii kana qofaa fi miti jechuudha. Wanni ani dubbachaa jiruu fi obboleewwan keenya baay'ee mataa kiyyarraa nu jalqabee gaafa waa badu tokko ani maalifan xaara maalifan hojjedha wanti nama jechisiisu tokko maalifan dadhaba wanti nama jechisiisu tokko jira jechuudha. Gaafa waa godhatanii nama jalaa bade namni numa aara. Garuu lubbuu keessan irratti waan tokko hin murteessinaa. Lubbuun keessan qaaliidha jechuudha. Lubbuun keessan yoomiyyuu hin argamu. Maallaqa waggaa 4 kana osoo hojjette biyya keessattis galte biyya ambaa keessattis osoo hojjette deebifachuu dandeessa jechuudha. Hojjettee qabeenya argachuu dandeessa. Yeroon waan sirraa deeme wayiitu hin qabu jechuudha.
hin qabu jechuudha. Kanaafuu waggaan 4 xinnoodha. Namni waggaa 17 taa'ee hiriyaa isaatitti umurii ishii guutuu hojjettee hiriyaa ishiitis dhabdee umurii ishiitis dhabdee humna ishiitis dhabdee jirti. Kanaan dura isiniif hojjedheen jira viidiyoo san gara gadaanutti gasiqtanii daawwattanii irraa barachuu ni dandeessu jechuudha. Warroonni waan akkanaa keessa jirtan, warroonni maallaqa keessa nyaattamtanii ani maaliif hin jiraadha amma ishii ani oon du'ellee amma maalidha nama amanuu silaa hin jiru jettanii lubbuu keessan irratti murteessinaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebana.